Milkaa'aa namaa gaafa taatu hiriyyaa fakkeessitootaa fi diinota dhugaa oomishatta. Ta'ullee milkaa'aa namaa ta'uu irraa of duuba hin deebi'e. Har'a tola gaarii yoo namaaf oolte boru tolli ati namaaf oolte ni diigama. Ta'ullee ati tola gaarii namaaf ooltuu irraa of duubatti hin deebi'e. Dhugaa dubbachuun kee fi ifatti haasa'uun kee namni akka si qeequuf si saaxila ta'a. Ta'ullee dhugaa dubbachuu fi ifatti haasa'uu irraa of duubatti hin deebi'e. Waggoota hedduuf jireenya kee ijaaruuf kan itti dhamaate halkan tokkotti diigamuu danda'a. Ta'ullee jireenya kee ijaaruu irraa of duubatti hin deebi'e. Kennaan filatamaa gaafa ati namaaf arjoomtu namoonni tokko tokko galata isaa waan badaatiin siif deebisuu danda'u. Ta'ullee ati arjummaa keetirraa of duuba hin jedhu. Jireenya kee keessatti wanti tokko akka siif milkaa'u yoo barbaade wanti sun siif milkaa'uu kan danda'u ta'uu isaa nama amanu ta'uu qabda. Milkaa'uu ni danda'a jedhee nama amanutu milkaa'a jechuudha. Hin argadhu nan dhaba jettee nama yaadu yoo taate utuu hin dhabneeyyuu dhabdeetta jechuudha. Kanaaf hin ifaajin garuu immoo nan moo'a jettee yaaddee jirta taanaan daandii injifannoo kee qabatteetta. Jireenya kee waanuma sammuun kee yaaddu fakkaata. Waan tokko yaaddee yoo akka tasaa siif milkaa'uu dhabe irra deddeebitee waa'ee waan siif milkaa'uu dhabe sana hin cinqamin. Akka ati yaaddetti wanti siif taatee xinnoon tokko yoo jiraatte waa'ee sana yaadiitii sammuu kee abdiidhaan guuti. Wanti har'a siif milkaa'uu didee fuulduratti guyyaa tokko siif qajeeluu akka danda'u jireenya kee amansiisi.